Magarsaa Qoraas Goobanaa Leenjisaa fi Ajajaa Faannoo Wallaggaa Barruu Jawaar Muhammad yeroo garagaraatti hidhattoota maqaa Faannoo Bizaamoo jedhuun ummata aanaalee Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaa fi Xaasaamaa fi Qeerraa buqqaasaa jiran kan jalqabarraa kaasee ijaare mootummaa Biltsiginnaa ta'uu barreeffamaa fi haasaanis isiniif himaan ture. Tibbana saragaan dubbii tana dhugoomsu gadi bahaa jira. Mee waa'ee nama Magarsaa Qoraas Goobanaa jedhamu kan jalqabarraa kaasee garee Faannoo Bizaamoo jedhamu ijaaruu leenjisuu fi hoogganuu keessatti shora olaanaa taphatee fi hariiroo inni murna aangurra jiru waliin qabu isiniif haa qoodu. Magarsaa Qoraas Goobanaam godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Guutee Guddinaa jedhamtutti haadhaa fi abbaa Oromoo irraa dhalate. Barnoota isaa yuunivarsiitii Finfinneetti erga xumuree booda hojii mootummaa hojjechaa ture. Bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa yookaan bara 2019 akka lakkoofsa Awurooppaatti waraana bilisummaa Oromoo aanaalee naannawa sanii socho'an kan Faqqadaa Abdiisaan hoogganamutti makame. Ji'oota muraasa booda yennaa gumiin abbootii gadaa waboo galchuuf socho'e Faqqadaa fa'a faana gale. Ji'oota muraasa booda akkuma Faqqadaa Abdiisaa innis bosonatti deebi'ee jedhame. Kan Magarsaa yeroof asitti dhaabnee kan obboleessa isaa Girmaa Qoraas Goobanaa haa ilaallu. Bara 1992 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa kaasee Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti bulchaa ganda Guutee Guddinaa ture. Gandi Guutee Guddinaa tan Girmaan bulchaa ture sun gammoojjii Abajoo Alii fi Andoodee kan of jalatti qabattudha. Dabalataanis daangaa aanaalee Abee Dongoroo, Jaartee, Amuuruu fi Kiraamuu waan daangeffamtuuf sochii waraanaa naannawa saniitiif lafa hedduu tarsiimaawaadha. Maarree Girmaan bara aangurra ture kaasee sochii aanaalee kanaa keessatti qindeessaa adda dureedha. Yeroo adda addaatti taayitarraa buufame jedhamus tika mootummaa cimaa ta'ee itti fufe. Gaafa Faqqadaa fi Magarsaan faati bosonaa galaniyyuu kan simate isa ture. Maarree gaafa obboleessi isaa Faqqadaa waliin Finfinneerraa garas deebi'u. Girmaan aanuma sanitti ganda Alii jedhamu keessatti lafa investimentii bal'aa kennisiisee fi hojii eegalchiise. Osoo kanaan jiruu kaaba biyyattiin lolli Tigraay dho'ee raayyaan ittisa biyyaa bal'inaan lixa Oromiyaa gadi lakkisee kaabatti duule. Murni aangurra jirus hanqina waraanaa isa mudate kana furuuf tooftaa tokko baafate. Kunis jiraattota aanaalee Wallaggaa dhalootaan saba Amaaraa ta'an meeshaa hidhachiisuudha. Kana dhawaata lamaan hojitti hiikan. Jalqaba waraana Faqqadaa Abdiisaa jala jiru fayyadamuun dhalattoota Amaaraa irratti ajjechaa suukaneessaa raawwatan. Itti aansee dhalattoonni Amaaraa hidhatanii akka of baraaran yaada dhiyeessaniif ijaaranii hidhachiisan. Dirqama kana ammoo namoota akka Magarsaa Qoraas Goobanaa fa'aaf laatan. Maaliif? Obboleessi Magarsaa Girmaan duraanumaa sababa daldala lafaa fi meeshaa waraanaatiin dhalattoota Amaaraa waliin hariiroo cimaa qaba ture. Dabalataanis hoogganoota raayyaa ittisa biyyaa fi bulchitoota godinaatis harkaa qaba. Kanaafuu namoota akkuma isaanii investimentii qonnaa irratti hirmaachaa jiraniin raayyaa ittisa biyyaatiin gargaaramnee hidhannee shanee ofirraa dhoorkina jedhee amansiisuuf salphaa ta'eef. Haaluma kanaan Magarsaa leenjisaa namni Attiinkut Minaalee jedhamu kan hiriyyaa dhiyoo Girmaa ta'e ammoo qindeessaa ta'anii waraana leenjisuu eegalan. Yeroo xinnoo booda waraana leenjisan kana fayyadamuun ummata gandoota Haroo Ayyaanaa fi Andoodee Diichoo jedhamtu ganda shaneen keessa mandheeffate jechuun weeraranii ummata hedduu ajjeesanii loonii fi midhaan jalaa saaman. Saamicha bifa kanaa gandoota aanaalee ollaa hedduu keessatti raawwachuu itti fufan. Hidhannoo qaama mootummaa irraa argatu. Kan saaman ammoo miseensotaaf qooduun humna isaanii lakkoofsa namaa fi meeshaa hidhatan hedduu guddifatan. Boodarra hidhattoota akeeka walfakkaataaf aanaalee birootti ijaaramanii walitti dhufuun Faannoo Bizaamoo jedhanii of moggaasan. Ajajoonni humna kanaa martuu akkuma Magarsaa kana qondaaltota mootummaa sadarkaa aanaa hanga godinaa waliin hariiroo firummaa kan qabanidha. Fakkeenyaaf namni Unatuu Darajjee jedhamu ajajaa Faannoo yoo ta'u obboleessi isaa hangafaa Hunanyaa'u Darajjee jedhamu bulchaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ture. Amma ol lama sana aanaa Saasiggaatti itti gaafatamaa waajjira dhaabaati. Magarsaa Qoraas Goobanaa waggoota 5 shiftoota leenjisuu fi uummata ficcisiisuuf ergama kan fudhate mootummaa irraa ta'uu ragaa dabalataa isiniif haalaadhu. Baruma kana ji'a Eblaa keessa lola milishootaa fi poolisii Oromiyaa waliin godhameen Magarsaa fi Attiinkut booji'aman. Akkuma qabamuun jaraa gurra ajajoota raayyaa ittisa biyyaa seenee heelikooptarri barartee dhuftee jara lachoo fudhattee deemte. Finfinnee fidanii xoor hayloochii kaayaman. Akka gootota ergama mootummaa galmaan gahaniitti ajajootaan biroo fuulduratti faarfamanii badhaafaman. Bakka Golf Club jedhamutti kunuunfamaa erga turanii booda damee tikaa raayyaa ittisa biyyaa jalatti ifatti ramadaman
jedhamanii garuma aanaalee irraa dhufaniitti ergaman. Jalqaba milishootaa fi poolisoota lola itti banee isaan qabesan ficcisiisan. Haleellaa dheengadda ummata Angaar guutee irratti kan raawwate humna isaanii leenjifamee fi ajajamaa turedha. Har'as loltoota raayyaa ittisa biyyaa ajjabanii Naqamtee fi guutee jidduu deddeebi'aa jiraatu. Irra buusa. Obboleettiin Magarsaa tun Muluu Qoraas jedhamtu filannoo darbe kanarratti caffee Oromiyaaf aanicha bakka buutee kaadhimamtuu biltsiginnaa taatee dhiyaatte. Gaafas Magarsaan bosonaa ummata fixaa akka jiru waan beekamuuf kaabineen gariin mormii dhiyeessan. Afaan qabadhaa jedhamanii kaadhimummaan ishii mirkanaa'e. Gaafa filannoo ummanni suuraa ishii baballeessaa korojotti guute. Jijjiirama hin finne filamte jedhamee fulbaana dhufu kana caffee seenuuf qophaayaa jirti. Dimshaashumatti shira fokkisaa akkanaatiin ummanni keenya aanaalee Wallagga Baafi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti dhumataa fi qeerraa buqqaafamaa jira. Balaan shira kanaa garuu rakkoo har'a uummatarra gahaa jiru caalaa kan gara fuulduraa qabatee dhufutu hammaata. Fanjii hamaa ummatoota Amaaraa fi Oromoo baroota dheeraaf gooluuf deemutu awwaalamaa jira.